Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota kaddaatiif viidiyoon biraa kan irraan tana qabadee isiniif dhufe akkamiin moobaayila keenya taabii tokkoof akka banamu goona jechuudha. Kana jechuunis yeroo moobaayila keenya amma isa bilbilaa kana banne isa kana qofa displee godhu yookaan yoo faayil manaajerii banne faayil manaajerii bichaa akka banu haa godhu yookaan kaameeraa yoo banne kaameeraa qofa kan banu jechuudha. Kana jechuunis taabii tokkoof banne taabii biraa akka hin fayyadamne dhorkuudhaaf jechuudha. Kana jechuun yeroo baay'ee namni bilbila keenya ni bilbila jaal tokko sinirraa fuudha annaa namni bira erga sirraa fuudhee bilbila akka gara biraan sinne gaalarii tootanda iddoo biraa akka hin deemne jechuudha. Akkuma iddoo bilbilaa kana qofa fayyadamee isiniif dhiisu jechuudha. Gara biraa akka siinuu hin dandeenye jechuudha. Kana gochuudhaaf maal goona? Jalqaba irratti gara seetingii deemnaa jechuudha. Seetingii gubbaatii bannee gara seetingii deemnaa yookaan seetingii jenneeti as keessa barbaannaa jechuudha. Asirra seetingii batan irra deemnaa ergasii gara kanatti deemneeti maal irra deemna? Biometrics and security kan joora deemnaa jechuudha. Ergasii isa kana bannaa jechuudha. Erga bannee booda maal goona? Other security setting kan joora deemnaa jechuudha. Ammas step lammadaa jechuudha. Other security kan joora ni banna. Ergasii gara gadiitti deemnaa jechuudha. Gara gadii kanatti deemnee pin to window kan joora argisanii isa kana already on waan ta'e jiru jechuudha. Yooni of yeroo baay'ee kan ta'aa jechuudha bilbila irratti. So isa kana on gootu jechuudha. Kana booda baakitanii deebisanii jechuudha. Kana booda maal gootan fakkeenyaaf bilbila kiyya kana yoon dial button yookaan kan yeroo baay'ee bilbiluun jechuudha. Mallattoo bilbilaa kana asirratti kilik jennee እና bakkaan barbaade bilbiluun hin danda'a jechuudha. Lakkoofsaan fudhattee galchee bilbiluun hin danda'a jechuudha. Annaa ergasii gara biraatti akka hin deemne dhowwuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaallee baak jennee gara biraasiin hin jechuudha. Galaa irratti danda'a bakka biraasiin bilbila keenya. Bilbila kana fayyadamuun hin danda'a jechuudha. Akka akkas hin taaneef maaliin godha jechuudha. Ergaan wiindoo batanii sana on godhe booda asirra dhufeetiin fakkeenyaaf asirra dhufeetiin isa clear all hojii irratti kilik jaa na optionii kanaaf jechuudha. San booda asirra deemtan batanii milikkata yookaan mallattoo bilbila kana daayilii kana irra deemtanii isaan irratti press jettanii jechuudha. Ergasii optionii kana isinii fidaa jechuudha. So isa kana irratti kilik jettan isa pin to this app kan jiru irratti kilik jettanii jechuudha. So Samboota maal jettan to pin kan jiru kanarratti okay kan jettan batanii kanarratti okay jettan ergasii bilbila kiyya kana baak yoon jee gar tokko hin deemu jechuudha. Gar tokko deemuu jechuudha. As keessaa bahuu hin danda'u jechuudha. Waa tokko fayyadamuu hin danda'u jechuudha. So bilbila keenya maal ta'e jechuudha. Yeroodhaaf pin ta'e jechuudha. Kana jechuun lockdown ta'e jechuudha. Yeroof namni gara biraa gaalaaris deemee waan takka tuquu hin danda'u jechuudha. So kana jechuudha. So namni fakkeenya bilbiluu fedhe lakkoofsa asirratti barreessee nama barbaadetti bilbiluu danda'a jechuudha. So kana jechuudha. Kana jechuudha viidiyoon har'a qabadee isin dhufe. So kana jechuudha akka bilbila kee gara biraa hin seenne jechuudha. So kana gochuudhaaf maal goona amma erga kana goone booda erga nama kan inni sana raadiifannee booda bilbila keenya akkamitti baak akka godhuu fi akka of deebi'u sirreessinaa jechuudha. Sana akkamitti sirreessina? Clear barsanii kanaa fi baak kan jettu al tokkotti hoggu takkatti press goona jechuudha. So maal jaa appis ampiin dinnuti jira jechuudha. So kana booda gara baak jennee gara fiilii deemnee bilbila keenya fayyadamuu dandeenya jechuudha. So kana jechuudha viidiyoon har'aan tana qabadee isin dhufe. Yoo viidiyoon kun isinitti tole like, share, subscribe godhuun dagatina Kaddaa TV keessanii.